Dur bara ijoollummaa koo sana bara lallaafaa qarshii lamaan daabboo immoo dumbulloo adiidhaan bitnu sana abbaan koos daldalaa ture. Hojii isaattis yeroo itti gammadus yeroo itti gaddus qaba. Kun immoo haala hojichaa irratti hundaa'a. Anis yeroo kootti haraama abbaa koo hordofuun addunyaa sanatti seene. Kanaanis anis akkuma abbaa koo jireenyi koo lama ta'e. Gaddaaf gammachuu. Haa ta'u malee yeroo tokko kasaara baay'ee cimaa ta'e keessan gale. Qarshiin qabus of harkaa fixe. Duwwaatti nafe maatiin koos hin rakkatan. Anis yeroo kanatti namoota irraa qarshii liqeeffadhee hojiitti deebi'uuf yaalus carraan koo garuu akkuma sanaatti itti fufe. Kanaanis qarshii liqeeffadhee deebisuu waan hin dandeenyeef namootni sun na doorsisuu eegalan. Anis amma dandeetti isaan jalaa dhokochuuf yaalus harki isaanii garuu bal'aa waan tureef dhokodhee turuu hin dandeenye. Isaanis dhalli isaa dabaluu isaatti gama kamiinuu akkan qarshii isaanii deebisuu hin dandeenye yommuu baran maatii koo ajjeesan. Naahii dhala namaa ani koo seenaan qabu hin gaafatiinaame isinitti himeen ture madaa koo natti hin kaasina. Egaa jireenyi biyya lafaa irratti yoomiyyuu taanaan waa lamatu jira. Siif taanaan ol kaata, siif ta'uu baannaan gadi buuta. Dandeenyaan hin mootaa, dadhabnaan hin mo'amta. Carraa kee taanaan hin buusta, ta'uu baannaan immoo hin kisaarta. Argannaan hin sooromta, dhabnaan immoo hin hiyyoomta. Kana malees rabbiin ni guddaa gaafa nu uume qaama keenya irratti illee waa lama faayidaa isaa qoodee nuuf kaa'ee jira. Egaa kun hundi jireenya guyyaa keenyaa keessatti wanta keessa darbinu anillee tarii jaalallee koo isheen ija koo guuttee kan hin ilaalle sana, ijoollee koo warra afaan isaanii akka dammaa mi'aawu sana bakka deebi'anii hin dhufne sana deemuun isaanii. Kanaanis maatii koo dhabuun koo naaf dhaabitti du'uu ta'uu danda'a. Ani garuu yeroo dukkanoftuu sana keessa yeroo hundaa halkan walakkaa arriba ka'ee imimmaan ani buusu ana tasgabbeessu homaa na fayyaduu hin dandeenye. Ammas taanaan namni kamiyyuu na dhaabuu hin danda'u. Adabaan anuma maatii kootti. Adabaan guyyatti dukkanoftuu ani jireenya koo dhabe sana. Adabaan imimmaan ani halkan sana buusee ture sana. Adabaan yeroof bakka ati itti argamte sana. Kanaaf na eegi hamman du'ee badutti imimmaan koo dhangala'e sanaaf inuman si gaafadha. Adabaan keessa anuma. Hundumtuu hiriyyaa isaanii dhukkubsatee mana jiru sana dubbisuuf deeman. Haa ta'u iyyuu malee miidhamni isarra ga'e kun isaanittis rakkoo dheeraa harkisee akka dhufaa jiru hin hubanne turan. Boonsaa fi anaan wanti walitti nu fidu gocha abbaan isaa anaaf maatii koo irratti raawwatedha. Tarii inni gocha abbaa isaa kana hin beeku ta'a. Abbaan isaallee yeroo isaatti gatii isaa argateera. Sanada abbaan isaa na jalaa fuudhee dhokse tokko barbaacha gara mana isaanii yeroo deemetti wantan barbaadu osoo hin argatiin hafe. Kanaanis deebi'ee osoon manicha keessaa ba'aa jiru balbala irratti fuula koo arge. Tarii inni illee eenyummaa koo beekuu dhiisuu danda'a. Garuu tiruun bultee lafee taati waan ta'eef yeroon furmaatatti laachuun qaba jedheen isa duukaa ifaajuu eegale.
Waan akkamidha garuu kun? Maala kanaanoo har'anaa wayyaa booris naaf wayyaa iftaan immoo ispoortii kun gala miniree na wayya yeroo Akkam oolte boonsa. Hojiin qabeensi dagadda miti dhiifamu. Har'a amma ta'eef hojii qabda miti. Simboo fi ifaan durumaa kaasanii waan tokko akka qosaatti ilaalanii darbuu waan hin barbaanneef taatee boonsaa irratti uumame kana irratti mari'achuuf hiriyoota isaanii duukaa walitti qabaman. Calladame kan nuti asitti walitti qabamne bashannanuu qofaaf osoo hin taane yaada mataa keenya irratti mari'achuuf kan irratti yaada qabu. Bichi maafi fuulduratti immoo maaf dhokatee nu jeeqa. Bo ati immoo gowwaadhaa yeroo yaaddu akkamittiin fuula isaa nutti agarsiisa. Fuula isaatu barree akkamittiin akkasittiin bilisummaadhaan nu doorsisa. Amma waa'ee isaa dhiisaati wanta gochuu qabnu irratti haa mari'annu. Yoomiyyuu taanaan waan akkasii yeroo mudatu of tasgabbeessu furmaata barbaadu irratti xiyyeeffannoo gochuudha malee miiraa sodaa keessa seenuu of sodaachisuun hin barbaachisu. Yeen sirriidha yeroo gubuun hin barbaachisu. Akkuma itti callachaa deemnee dutachuus nutti dhiyaachaa jira. Kanaafuu hundumti keenya wal gargaaree rakkoo kana keessaa wal baasuun dirqama keenya. Rakkoo kanatti jaallannee galle miti. Hundumti keenya rakkoo kana keessaa baasuu qabna. Afaan duwwaadhaan ta'uu hin qabu. Hojiitti jijjiiruu qabna. Saaf miidhuun baay'ee salphaadha. Haa ta'u garuu amma jirtuun of qopheessinee isa falmachuu qabna. Kanuma carraa nutti qabna. Ani yaada tokko hin qabu. Maaliif hundi keenya karaa mataa keenya naannoo keenyaan hordofu. Naannoo keenyatti nama fuula haaraa ta'e yeroo arginu namicha qabnee namicha baasisuu dandeenya. Eenyuuf akka hojjetu maaliif naannoo sana akka jiru meebii isa hojjeta ta'uu danda'a. Ani karaa kooti yaadni kun karaa keenyaaf adeemsa gaarii nu ta'e. Akkamiin qabna gaa? Yoo namichi nu miidhe yoo booda nuti si oduu ni hafne yoo kunuuf riiskii guddaa qaba. Naannoo adda biraa hin qabne. Akka kootti sodaannee mana keessatti amma duun riskii jiru hundaa fudhannee gara fuulduraatti imaluun dirqama keenyadha. Dhiibbaan irratti fiduu danda'a garuu carraa nuti qabnu kanuma itti gaafatamummaa isaa ofitti fudhannee wanta raawwachuu nuuf malu raawwachuu qabna. Amma kanatti miira sodaa keessa galla taanaan lafa ciisnutti du'uu keenya kana baraashi. Kanaaf kanaan sodaan hin barbaachisu jedhe. Carraa nuti qabnu isa falmachuu qofa gatii ta'eef ciisnee du'uurraa hamma dandeenye riskii fudhannee isa falmachuu qabna. Ani kanaan duras yaalii mataa kootiin tooftaa garaagaraa fayyadamuun raawwachaa jiru. Isinis jabaadha. Hundumti keenya of eeggannoo gochuu qabna. Anas ta'e isinis naannoo keenyatti nama fuula haaraa yoo argine waliin taanee deemuudhaan qabuu dandeenya. Hordoffiin keenya cimee yommuu itti fufee jira. Namoonni keenya yeroo isaanii fayyadamuu fi ajaja kee raawwachaa jiru. Tole. Ija keessan irraa mul'isiina waan gootan hundumaa of eeggannoodhaan godhaa.
Sekarang isin beeksisa waan ta'eef. Yang udah les. Tole bos. Eessan jira? Anarraa maal barbaaddu? Ati eenyu? Maalirraa barbaadda? Maaloo isa dhugaa ani waa takka illee hin beeku dhiifama naaf godhu. Dogoggortee akka hin taane nama wajjin walitti fakkaadhe yoo ta'e adda baafadhu malee ani homaa hin beeku. Maaloo na dhiisi. Ush, callisi kaa. Baay'ee odeessite. Mataa na dhukkubsite. Amma tasgabbaa'uuf yaali. Hinna hin. Ani ifati walii gallaan wanti si miidhu hin jiru. Bilisa baatee deemuu dandeessa. Kanaaf carraa keetti fayyadami. Wanta ani jedhutti walii galtee jennaan ani si miidhu. Maalii walii galla? Anaaf si maaltu walitti nu fida? Wanta ani siin jedhu hunda ni raawwatta. Walii galleerra? Faayila maatiin kee amananii sitti kennan eessa akka geessite maal akka goote sirriitti beeka. Kanaaf oduun kun akkuma na bukkee gee maatii kee bukkee akka ga'u ni feeta jedhee yaadu. Faayila kanarras maal akka jiru sirriittan beeka. Amma sodaa keessa galuu dhiisiiti tasgabbaa'i. Ani wantan sirraa barbaadu tokkoon qaba. Innis Bos, kun immoo ati duwwaa natti hin fakkaatu ati waan hodhosse qabda? Ilaakaa jechuun isinis bareeffannaa keessa akka hin galleefidha. Ilaakaa wanti mudate akkas ture. Maalanii akkuma yeroo kaanii biyyi nagaadha jedhee hojiidhaa gara mana kootti hin galaa ture. Naannoo mana kootti yeroo dhiyaadhus hattuun tokko mana koo keessaa osoo inni ba'uun arge. Yeroo kanas
naasuudhaan iddoon jirutti nafe socho'uu hin dandeenye. Xiqqoo ture odeeffannoo bakkee irraa dubbatamu akka nu badheetti garuu namtichi ani arge sun attu akka inni caaludha. Maalumaafuu sadhiisa yeroo biraa odeessina. Amma kana nu dhoksuun sirraa eegamu ture garuu maalumaafuu nuuf jettee sodaattis ta'uu danda'a. Siibban amma inni darbeera maal gochuu akka qabnu furmaata isaa irratti mari'achuu qabna. Maal dafuu danda'uutu darbe. Maadaan godha rabbi dabsee du'e amaaruka. Nagaadha miti. Eeyyee bilbileen ture silkiin kaastanii rakkina jira moo? Teekistii wayinaa argamee ture waan saanaa galuu didee. Eeyyee waan saamaa inni rakkina jira moo? Ifama guddaa deebi'een dhufa. Gochu. Teekistii hundumaaf ergamee akkas taanaan immoo wal arguu qabna qaba. Homaa miti. Imimmaan koo bu'ee lafatti nafu. Hundumtuu kan harka isaatiin ni argata. Ati waan dhufteef dubbadhuutii bahe. Yeroota nuuni xiyyeeffannoo irratti godhannee hordofaa turre odeeffannoon guddaan harka nu ga'eera. Tarkaanfii fudhachuuf yeroon isaa ga'eera. Inni hafu kan keeti. Tole. To'annoon keessan ammallee isaanumarraa haa ta'u. Inni kaan ga'ee kooti. Deemuu dandeessa.
uummanni keenya yeroo kabajuu irratti illee hin hamatamu. Dhugaa dubbachuudhaaf hin nuuf ta'e dheeyyaanne. Dhufuun kee egaa waliigaltee ani siif dhiyeesse kana dhibba fudhachuu kee agarsiisa. Kanaaf kana booddee yeroon si ajajuu fi iddoon si ergu deemte waan ajajamte hundumaa raawwachuudhaaf dirqama qabdaa jechuudha. Yoo sana ta'uudhaa baate sirras maatii keerras wanta ga'anii tilmaamta jedhee yaada. Harki koo dheeraa akka ta'e beekuu qabdaa jechuudha. Eessattiyyuu na harkaa ba'uu hin dandeessu. Yakkoota hojjette tokko tokko waan hin beekuuf rakkoo guddaa keessatti gahuu nan danda'a. Ani xumureera. Waan natti himtu qabdaa? Hiriyoota keenya keessaa Simboon adeemsa isheen deemaa jirtu natti tolaan jiru. Karaa mataa isheetiin tooftaa garaa garaa fayyadamuun si hordofaa jirti. Kanaanis odeeffannoo adda addaa akka isheen qabdu odeeffadheera. Anis akkan argetti deemsa isheen deemaa jirtu natti tolaan jiru. Ishee irratti tarkaanfii fudhattee natti tola. Hantuunni du'a foolattee afaan adurree arraabdi jedhani. Ishee anaaf dhiise. Biraat akkas nu gochaa jiramu namticha nutti qoosaa jira. Wanti ta'aa jiru natti hin tolle. Tuuciisnu akka hin durfannu. Maaltu ta'aa jira? Maaltu ta'e? Taa'ii naaf. Yeroo boqonnaa kootti hiriyoota koo waliin bashannanuun waan natti toluuf isaaniin arguuf hin deemaa ture. Ta'uyyuu malee osoo ani isaanii hin hubatin duuba koodhaan namootni na hordofaa turan. Haaluma keessa natti siqachaa erga dhufanii booda osoo ani hin qophaa'in natti nammanii na reebanii deemani. Erga isaan deemanii boodas namtichi sun dhufee iddoon koo of miidhadhutti na raffisee deeme. Sababa kanaaf qofaa akkas ta'e kun hundi kan uumamaa jiru taatee kanaa qofaa fi maal isinitti fakkaate? Boonsaan waan arguu hin qabne arge. Sa'aatiin taanetti iddoon taanetti argame. Balleessaan hojjete kanuma. Nuunis kan miidhaan kun nurra gaa'eeru sababa manni sa'aatiin taanetti iddoon taanetti argame. Waan adda biraan jiru. Garuu sababii boonsaan fuula isaa argee tura kan hunda kanaa nurratti kan ta'aa jiru. Gatii fuula koo argeef booda dabarsee na laata jedhee sodaatee akkasuma gochaa jira jechuudha. Akkasuma ta'uu isaa. Sirriidha yaanis akkasumatti yaada. Wanti ta'aa jiru naa galaan jiru. Guyyaa baaramaa akkamiiti kan boonsaaf namichi sun wal argan. Silaa yoona akkuma keenya durii taphannee bashannanaa jirra miti. Silaa yoona cinqii amma kanaa keessan gallu turre.
nagaa keenya sarbee gammachuu keenya nurraa fudhate. Dhugumatti hiriyaan keenya haadsaa kaffaleera. Inni guddaan immoo lubbuun isaa ooleera. Galata isaa. Garuu kana qofaa miti. Hundi keenya dabareedhaan miidhamaa jira. Kun immoo ta'uu hin qabu. Ilaalamee tekstii namichi arge. Eenyumaadha namichi kuni? Bilbila hunda keenyaa moo isaa fide? Naa galuu hin dandeenye. Kun immoo diraamaa wayiidha. Nu keessa taa'ee eenyu akka gochaa jiru gaafan bar anuma tabbaasaa ajjeesu. Amma tasgabbaa'uu yaalamee inni nuti akkas taanu kun isaaf karaa banaa jira. Qabbanaa'uu qabna. Irbaasofne dheera taanaan deemuu hin qabu. Kanaaf kolshaa. Egaa namni tokko anaaf yaaddoo amma ta'ee jirutti yeroo gubuun hin barbaachisu waan ta'eef iddoo isheen jirtutti ishee hambisuun qaba jedheen halkaniin mana ishee deeme. Akka guyyaa sanaa keessi koo nagaa argatee hin beeku ture. Dhumni kee har'a ta'e ka yaasimbo humnaa orrarroof yaalii hin eeyyamamne taasisuun lubbuu akka nama kaffalsiisuun beektu turte tarii hiriyoonni keessa hin beekanne ta'a. Ammaa booda garuu ati barumsa gatii taatuufiif rakkoon hin jiru. Inni sirraa barate hin jiraata. Inni sirraa barachuu dide immoo biyyee nyaata.
Lafeen ta'e hundumtuu poolisoota naasisee jira. Egaa mucittiin duutee boodas jamaan sun naasuu guddaa keessa jiru. Hinnaani. Yoom naani gana jalqabbii amanitti muranii waan kana caalmatee nagarree kana ganaa fi caala isaanii buusu poolisoonni. Sirriidha. Hordoffii keenya jala jiru. Hordoffii keenya jalaas ba'uu hin danda'an. Tole, horma ko. Qaxalee. Hordoffii keessan ammayyuu rakkisuu tokko adeemsa isaanii to'achuu qabu. Dabaluu. Erga simboon duutee boodas hiriyoonni hundi sodaa irraa kan ka'e mana isaanii dhiisanii dhokatanii turan. Kan nama dhibu boocha ishee irratti illee hin argamne. Yeroo itti aanus ifaan akka inni obboleessa isaa bukkee dhokate waan an dhageef egaa yaa ifa kee balleessuun dhufa ka'a jedheetan gara mana isaa deeme.
dubbiin cimaa jirti. Hunduu nahanii jiru. Kun immoo uummata keessatti miira inni uumu siif gala. Kana dura waan meeqa akka nu mudatees beekta miti? Eeyyeen boos naasuun gadeedha. Isaanis akkuma warra kaanii yommuu nahanii tokkummaan waliin dhaabbatanii sukuffisuuf yaalii gochuun isaanii hin oolu. Garuu nuti immoo wanta darbe irraa barumsa gatii fudhanneef qophiin keenya cimeera. Akka salphaatti sukuffisuu hin danda'an. Akkuma tokkummaan na kuffisuuf yaalii godhan anis iddoo tokkotti isaan balleessuuf akka yaadu ta'uu baranii yaadni keenya tokko ta'uu isaa baranii ni ajaa'ibsiifatu turan. Dhuguma akkuma hiriyoota lamman sana dabareedhaan wareegama kaffaluu barbaadu yoo ta'e irraan kan hafe isaan keessa jiraachuu kan fedhu jamaa sana dhiisee ba'uu qaba. Kanaan achi dhumni isaa beekamaadha. Yeroo isaanitti isaanis humadu. Inni ilaallaka. Yaa soogiddaa yoo ofi jette mi'aa kan sanaan achi dhagaadha jedhanii si gatu akkuma jedhan sana ta'a. Hundumti keessan hordoffii keessanitti jabaadha. Amma aduun nu baatutti gama dandeenyu hundumaan ni tattaafan. Fudhadheera boos. Boonsa. Suuqii deemee dhufaa na wajjin deemtaa? Maaliif anuma baastee hin deemne jettee gaa'e? Yaadda hin dafee dhufaa tolee? Dafii gootu kan turiin kaa. Ilillii yeroo sana manaa ba'uun ishee anaaf akka lootarii mo'achuudha ture. Garuu ol seenee boonsaa argadhe isaa dabuu malee anis dhumni koo manittii sana keessatti ta'uu isaa hin hubanneen ture.
Yeroo darbee sireebsisuun koo wanta argite dubbachuu miti anaan sammuu keetti yaadachuu iyyuu akka dhiiftu abdii godhachuudhaan ture. Akkana irraanfattu yaadeen ture. Sun adabbii jalqabaa ani siif murteesse ture. Garuu erga ati na argite booda hamma har'aatti hirriba seeraan rafee hin beeku. Yaaddoon keessa koo na nyaatee na fixaa jira. Amma seeraan na ilaali. Tarii jireenyi kana caalaan dheeratu ta'a. Ani abbaa manaa kee irraa dhimma hin qabu. Lafaa kees lubbuu isaa balleessuun barbaadu. Fedhiin koo namoota lubbuu koo balaaf na saaxilan balleessuudha. Dhiifama naa godha. Namni hunduu na barbaadaa jira. Akka biyyaatti shakkamaa jedhamee nama barbaadamaa jiru akkan ta'e dhageessaniittu jedhee ni yaada. Ani kanan barbaadu namoota tarkaanfii lama natti siqan irraa baqachuu osoo hin taane achumatti isaan hambisuudha. Kanan as dhufeefis kanuma gochuufi. Abbaan warraa kee wanta isaaf hin malle argeera. Yeroo hin taanetti iddoo hin taanetti argameera. Balleessaan isaa kana qofa. Kanaaf immoo adabamuu qaba. Dhiifama naaf godha. Lamaan keessan akka wal jaallattan beeka. Kanaaf gargar isin baasuu hin barbaadu. Kanaafuu walumaan isin geggeessuu hin wayyu.
Kunoo guyyoota meeqa booddee har'as anis fayyee ati sana wajjin ofii gochuutti kaan himne. Eeyyina dhugaadha kun guyyoonni jibbisiisoo sun darbanii har'a kunoo anaaf karaa wal qabanii jiru. Baay'ee natti tole. Maaliif? Sababii isaas hunduma keenya wanta inni ajjeesee nuuf xinatti fakkaatee ture. Namicha baaramaa finfinnee keenya keessaa Waa'ee jireenyaa duwwaadha. Inni bahuu isaa wanti hin jijjiiramu beekamu. Egaa ka ilillii koo nan deema tole. Sammoo isa deemtaa haruma baatee immoo na dhiistee deemuu fi karaa. Akkasumatti ilillii koo maal taate? Maal dharee inni karaatti na dhiistee deemtu maal jechuudha? Hiriyoonni koo miira gammachuu keessa jiru. Gammachuun koo gammachuu keetii jedha. Ani gammadaan jiru reen jedhee. Maarree isaan bukkee hundee minaaf jechuudha. Maaf inni naafu maal haruma si wajjin beeknaadha? Tolee bakka amma ergan isaan bukkee deemee dhufeeti yeroo mana dhufu waan siif deemnu fasi. Barbaadu. Ani waa siif deemnu fedhes sobee beeka. Isa dhugaan sin jedha laasin sobola. Har'a isa dhuguma koodhesi. Hin sobiin. Dhuguma. Tole sammuu dafii deemee kottumaa si eega. Tole sammuu geen deebi'aa sin jaalladheshi. Tole ani sin jaalladha lubbuu dafii moo kottula sitti meera akkan turre. Jedhi. Kutaalee cufuun koo namicha qabu baay'ee mana fayyade. Baay'ee Silaamaa mujisa tasbaddee taane olle. Maali silayyuu anoo namtichi meetuma deebi'ee dhufe sumatti haaloo waan boo fakkaata aayidiyaa kiriitariin kun sidhaaf. Afacha. Koi namichi ni keessa taa'ee basaasaa ture akkam goona. Sirriidha. Abbaan isaa baramuu qaba. Opereeshinii nuti namicha qabuuf fayyadamne si'aa fi moosaaduu tura gahanii nu ajaa'ibsiifatu turani. Ajaa'ibsiifachuu qofaaree waamaniyyuu nu badhaasu turan. Itti dabalaniyyuu nu qacaratu turan. Facaasii hin hammattaa akkuma jedhan sana anis sababii jireenyi koo badeef jireenya namootaas balleessaan ture. Dhumarratti garuu ofii koo sabbaa dabaree ta'een mana sirreessaa gale. Dhumarratti waan ani baradhes adabaan nama osoo hin taane hojii inni hojjetudha.